White House Mike Mulvaney akka arraa koree mana maree United States ka dhimma taayitaarraa buqqisa President Trump qorataa jiru duratti dhiyaatan yaada isaanii kennan ajajatti dhiyaate diduu malu jedhamee eeggamaa jira. Dimookiraatonni miseensonni mana maree qorannaa taayitaarra buqqisaa kan hoogganan kan Mulvaney'n baatii dabre keessa akka Ukraine waa'ee filannoo pirezidaantummaa United States bara 2016 keessa deebitee ilaaltu dhiibbaa gochuuf jecha President Trump gargaarsa waraanaarraa qabuu malan jechuun dubbatan ilaalchisanii qorachuudhaaf kan isaan gara qorannaa kanaatti waaman. Trump akka Ukraine siyaasaa United States irratti qorannaa geggeessitu gaafatan ka jedhame ijoo qorannaa taayitaarraa buqqisa pirezidaantichaa geggeessamaa jiruuti. Bulchaan magaalaa New York duraanii fi biliyeeneriin miidiyaa Michael Bloomberg toora dorgommii pirezidaantummaa United Statesitti seenuu malu jedhamee jira. Bloomberg walfalmii dimokiraatota kaadhimama pirezidaantummaatti dorgommii dhiyeenya Alabaamaatti geggeessaniif achitti hirmaachuudhaaf waraqaalee barbaachisan galfachuuf jiru jedhameeti kan inni eegamu. Garuu ammallee dorgommii pirezidaantummaa sanatti hirmaachuudhaaf murtii xumuraarra hin geenye jedhamee jira. Garuu waahiloonni isaa akka jedhanitti haalli dimookiraatonni dorgommichatti hirmaataa jiran deemaa jiranitti ka pirezidaant Tiraampiin injifachuu danda'an hin fakkaatu yaaddoo jedhu qabaachuun isaanii dubbatamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka Tigraay keessa socho'u paartiin haaraan Baayitoonaa jedhamu koraa hundeessama paartichaa geggeeffatee hooggana filachuusaa dubbatee jira. Tigraay mootummaa akka mootummaa biyyaa qabaachuuf qabsoofnaa jedha paartiin kun. Filannoon Itoophiyaa yeroo isaa eeggatee bara 2012 akka geggeessamu kawaamicha dhiyeesse paartiin kun yoo filannoon kun yeroo isaa eegeen geggeeffamne mootummaan Tigraay seera qabeessummaa qabaataa jira. Gabaasaa Mulgeetaas ba'aa sooratu dhiyeessa. Paartiin haaraa tunin Baayitoonaan jijja'an duratti eeyyamamte. Boordii filannoo Itoophiyaa irrallee seera qixeeffattee hojii jirti. Onkololees 22 fi 23 irratti bulchoota filatte. Itti gaafatamaan filannoo tana namni filanii obbo Kidaanee Amaneeti jabeennaaf eenyummaa uummata Tigraay hin falminaa fi akka namni yaada akka qabulleen yaada mataa fi dubbateetiin wal caqasaa waliin jiraatan mirguu fi illee dubbachuu akka danda'an qabsoomnaa jedha. ፌዴራሊዝም የምር ሪያላይዝ የሚያደርግ ህዝቦች የራስ አስተዳደር ሉዓላዊ የሚያደርግ paartiin teenna akka federaalizimiin dhugaa jiraatu tanatti dhugeeffattillee ufiinuuf bulchuu irralleetti yayyabamne tanatti dhugeeffannallee ummati keenya qaroom duruu qabuun bula qaroom aksuumirraa arganneen qaroom daamaatirraa arganneen biyyi bulchaa bahaniin bulla ummati Tigraay ummati siyaasaa mataa ofii mala jireenya mataa ofii qabaateetiin qubee giizii mataa ofii qabu lakkoofsa mataa ofii qabu herreg kanaan bullallee jedha. Akka herreg Baayitoonaatti Tigraay keessatti nama hiyyuma keessa jira seeraan nama hin bulchanillee akka tun qajeeltu hojjannaa jedha. Baayitoonaan naannoo Tigraayitti turizimiin qonni indastirii fi wanni hedduun jiraatteetiin akka naannoo tan ittiin guddisuu danda'an tanirralleetti mal jireenya dhaanneetiin ittiin bullaa jedha. Akka Tigraay naannolee federaalizimii fedhan yookaan ammoo warra federaalizimii waliin hojjechuu akka fedhanillee tanallee waliin hojjannaa jedha. Tana maleellee hariyyummaa uummata Tigraay fi Eertiraa waliin jabeessinaa jedha. Tana maleellee paartii biyyi jirtu keessallee cufa waliin hojjannaa jedha. Yoo ammoo filannoon Itoophiyaa tabar dhuftu ta'uu baatte paartiin tunin Tigraay akka bulchiinsaatti yookaan ammoo akka mootummaatti fudhannaa jedha. Sudaan kibbaa walitti bu'insoota waggoota kurnootaati booda yeroo tasgabbaawaa jirtu kanatti waa'een barnoota dhabinsaa wallaansoo guddaatti ta'ee jira. Sudaan kibbaa addunyaa irratti biyya namni barate xiqqoon keessa jiraatu yoo taatu uummata ishee keessaa dhibbarraa harka 27 qofatu barreessuuf dubbisuu danda'a jedhamee jira. Rakkoo kana furuudhaaf aangawoonni biyyattii duula barnootaa kan ga'eessotaa guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru. Gabaasaa Shiilaa Poonii tujubeetu dhiyeessa. Kan umriin waggaa 47 irra beekaa Nyaankir Deng intala isaanii waggaa 17 waliin baratu. Haadholii irra hedduun ijoollee isaanii qayyabachuu ennaa gargaaran Deng garuu umrii isaanii irra hedduu utuu hin baratin jiraatan. Kanaaf intala isaaniitu Ingiliffa akka isaan dubbisaniif barreessan gargaarti. Intalli isaanii Sandee akka jettutti haati koo amma Ingiliffaan hedduu baratteetti jechoota ittiin nagaa nama gaafatan fa'a sun na gammachiisa. Yoon dafee manatti deebi'u haati koo hojii manaa kennameef akka hojjettuun gargaaraa jette.
innaa ijoollee turan wal waraansi biyyattii Deng mana barnootaa kan dhaqne ittise. Maallaqa isaan faaya adda addaa gurguruun argatan xiqqoon nyaataaf gatii mana barnootaa intala isaanii baasuufillee hin ga'u ture. Ministeerri barnootaa Sudaan Kibbaa Deng Hokyaay akka jedhanitti ga'eessonni barnoota argachuun waan dursi kennamuufii qabu, sababiin isaas uummata hiyyummaa keessaa baasee walitti bu'iinsa ittisaa jedhan. At the individual level, at the level of a community, at the level of a country. Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa hawaasaatti namoonni baratan hojii qabaatu, fayyummaa gaariillee qabaatanitti gammadu, namoota hin baranne caalaallee nagaa qabu jedhan. Ministiriin barnootaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti lammiiwwan Sudaan 200,000 ol ta'an sagantaa barnootaa barreessuuf dubbisuu dandeessisutti hammatamaniiru. Akka nageenyi biyyattii wayyaawaa deemin immoo lakkoofsi kun dabalaa deemaa jedha ministirichi. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan hojii Abbayyaa marroo hedduu irratti wal falmaa bahan taane torbaan kana jaarsummaanlee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan. Akka kanaan amma jii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi Pireezidaantii Tiraamp eegii Pireezidaantiin Masrii akka Pireezidaantii Tiraamp dubbii tana jaarrummaan laalu gaafataniif itti seenedha. Paatsii Madakusaatii fi Salamoon Abaateet gabaasetti jubennutti. Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii Waayit Haawusitti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf argannee jedhan. Masrii fi Sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis waliigaltee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamuu jedhan obbo Gadduun. ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘን ኢትዮጵያ ዱዋadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne. Sababa adda addaan mariin danqamaa ture, yeroo tokko gaarii ta'ee yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin gahin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf waliigaltee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadanirraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan. ከዚህ ውስጥ እንደ ማሳያ መውሰድ የምፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪባን እንቆርጣለን። kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'ee riivaanii kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru. Kanaaf addaddummaa jiru qulqulleessitanii hafuura waliigalteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgahii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirraa jedhan. Hidhati laga Abbayyaa kiiloomeetira 6 irraan deebi'aa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaattii 6,000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u Masriif Sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture. Waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga Abbayyaa torban kana gara Waayit Haawusitti fidame. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbee wal arganii jiran. Walga'iin isaanii kun dursee ka beeksifamellee turre. Dantaa Yuunaayitid Isteetsiif kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti. Waayit Haawus ibsa kennuufillee tolan jenne. Gorsituun Waayit Haawus Kaaleen Koonwee illee kanarratti yaada kennuun fedhuu jedhan. Pireezidaantiin Masrii LCC dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan Tiraampiin erga gaafatanii booda Tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Mnuchiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. Marii sana booda Mnuchin
Ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020tti waliigalteerra akka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajjaban ta'uun illee beekameera. Biyyoonni sun amajjii bara 2020tti waliigalteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu. Yuunaayitid Isteetsiin ala Raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti. Bara 1961 Jarmanii lixaatti dhalachuu dubbatti. Akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti. Ogeettii fayyaa kan taate Kiristal Arnas akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tola ooltummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa 75 dura namoonni gara Itoophiyaa erganii karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedhaa koo ture. Bara meeqa dhufte gara biyya kana? 88. Akka lakkoofsa Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba? Isa jalqaba Walagaa Liitaan ture. Iddoo kam? Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekaa keessa aanaa Gulisoo. Achi waggaa 6 hojjedhee booddee Boojjiin deeme waggaa 2 hojjedhe. Maal hojjetaa turte? Hojjetaa turte maal? Achi kilinikii tokko jira. Kilinikii keessaan warra dhukkubsataan ilaalee hundasaa hojjedhe. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii. Kanaafis dhiiga isaanii ilaalee malsii isaanii wajjin qoricha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hundasaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse. Erga Gulisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemte ta'an? Kanarratti ammas barumsaan dabale Laandanii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sana mootummaa biraan hojjedhee waggaa 4 ture. Eessatti hojjette? Biiroo keenya Addis Ababa ture garuu gara Amboo naannoo Amboo ture naannoo Gojamis ture. Gondaris Tigraayis ture. Maal fa'aa hojjetaa turte? Yeroo sanaa waa'ee HIV barsiisne waa'ee qusannoo maatis nama barsiisne kennineeras qorannoo hojjedhee akkuma kana. Ergasii biyya Baaleen deeme itti hojjechuun barbaade waggaa 2 waraana wajjin hospitaala tokko hojjedhe. Namoota dhibee miillaa dhiita'uu qaban wajjin wal qabatee akka hojjetaa jirtan dhageera. Isa wajjin wal qabatee Kiristal naaf kaasi. Eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokonasis jedhamee dhibee waamu wajjin wal qabatee? Dhibee kun kan miilaa. Garuu namoonni hin beekanii warra fayyaas hin baranii waa'ee dhukkuba kana qoricha kennaniif garuu fayyuu dide. Anis akkasumaan namaan kenneef gaddee inni faalan qabuun see garuu warra kaatolikii Dambidooloo keessaa kun fayyuu danda'u naan jedhanii kanaan dhaga'ee namoonni dhibee kana kan qabaniin galmeessan ture Gulisoo keessaa. Erga baay'inuma isaaniin bare booddee waa gochuu qabna waliigalee hojii kanaan jalqabe. Hojii kana baay'ee salphaadha. Qulqullina eeguu qophee kaawwachuu kana yoo godhanii jajjabeessuus hundi isaanii gara fayyaa deemuu danda'u. Kun baay'ee nama gammachiisa. Ji'a 6 keessa baay'een isaanii fayyanne. Hojii kana keessatti maal hojjettu? Maali kan isin gootan? Isa jalqabaa warra mootummaa wajjin haasofna. Booddee isaan warra dhukkuba kana kan qabanii galmeessuu qabu. Egaa kana godhanii guyyaa tokko ganda tokko dhufna warra gandaa wajjin haasofna warra dhukkuba kana kan qabu. Isaan baay'een isaanii yaada baay'ee qabu. Tolcha nama kaasaa yookiis karaa isaanii deemaa waan baay'eetu jira. Ka'umsi dhibee kanaa maali? Qorannoo keessanii maal argattan? Akkuma biyya Itoophiyaa waan baay'ee beekama waa'ee dhukkuba kana poodokoniyoosis kan jedhamu kan miila kan awwaara. Awwaara isa diimaa keessa of keessa waa baay'ee qaba. Sibiila silikeet kun lubuu hin qabu garuu miila wajjin wal bara. Lymphatic system keessa waa cufa. Erga cufamee booddee inoosisa inni taa kan biraa irratti biqila quba baay'ee kan biraa fida. Baay'een isaanii ijoollummaa isaanii kophee hin qabani. Kophee kaawwachuu jaallatu garuu horii dhabanii waggaa 10-15 booddee miliikita dhukkuba kana mul'isa. Wanta beekuu qabdu namoonni kana baay'een isaanii hin gaddu hin dhoksus. Maaliif miila kana qabu fooliis qabu. Namoonni isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadanii isaan keessa nama fuudhuu hin barbaadanii kanaafis gara caalaa jaalala barbaachisa. Isaanii wajjin mari'achuu isaanii dhaggeeffachuus wanta isaan beekanii isa booddee
wanta barbaachisaa akka saamunaa fa'aa, zayitii fa'aa, pilaastikii fa'aa hin laannaaf gatii salphaan kenninaaf walumaa wajjin waa'ee qulqullinaan argisiisna. Miila dhiqanna. Akkuma macaafa qulqulluu jedhu jechuun nan danda'a. Miila dhiqanna. Isinumatu dhiqaa fi miila isaanii? Nuyi hojjettoota wajjin in argisiisna. Miila isaanii qabanna. Maaliif isaanii wanta akkasii hin beekanii. Hundi isaanii isaanirra bakkatanii. Kanaafis isaanii wajjin mari'achuu, harka qabachuu baay'ee barbaachisa. Dhiqadhaa jenna. Galgala dhiqadhaa of eeggadhaa biyyoo diimaa isin miidhuu danda'a. Baay'een isaanii duukaa bu'u. Maaliif baay'ee gaddu fayyuu barbaadu. Ji'a si'a lamaffaa ji'a tokko boodee yoo muudhuufnu gaafanna. Eenyu isin keessaa dhukkubsate ji'a kana keessa caaluma jedhu. In kolfus, in gammadus. Dhukkubii sana in dhaabaa jechuun danda'ama. Yeroo kaan inni taa, in diimataa, dhaqna gubas qabaa, muudamodiin inni taa baay'ee rakkatu. Kun hin deddeebi'a. Baay'een isaanii hin gammadu. Amma garuu jajjabeessuu qabna akka itti fufani. Mee waa'ee kophee sanaa naa kaasaa haala kamiin oomishitanii namoota dhibee kanaaf saaxilameef kennitu? Kophee baay'ee barbaachisa. Gara caalaa warra kophee kan biraa kaawwachuu hin danda'ani. Yoo miila qullaa adeemani ammas hamaa adeema hin fayyu. Kanaafis erga kana baree oomisha kophee qabna. Ijaajii keessa achi akkuma barbaachisa hojjisiisuu hin dandeenya. Baay'een isaanii kophee hamma 45 kaawwachuu danda'u. Garuu hamma 45 ta'uu danda'a. Garuu miila isaanii bal'aadha waan ta'eef kanaafis kophee isa bal'aa hojjisiisuu qabna ofii keenyaaf. Kophee duwwaa miti saamunaa zayitii. Maalirraa hojjettu? Caustic soda zayitii baala tokko kan nama gargaaru. Eessaa dhufa baalli sun? Nutu beekna. Baadiyyaa jira. Ajoofte kan jedhamu gargaara. Namoota ogeettii fayyaa Crystal Arners wajjin hojjetan keessaa dargaggoo tokko dubbiseen ture. Akkas jedha. Maqaan koo Geetuu Yaasiniin jedhama. Iluu Galaan magaalaa Jaajin jiraadha. Sister Kilistii Lifaanaa akkan kophee oomishuuf na gaafatanii muuxannoo xinnoon qaba ture. Achi sarratti barumsa dabalata godhanii na barsiisanii gambaradhee booddee yeroo muraasaaf hojii isaanii hojjechaa ture. Kan isaanii namoota hedduu nama 3 barsiiseefin isaan bira qacaramanii hojjechaa jiru. Supervisor ta'een immoo ani akkasumatti hojii tola ooltummaan gargaaraan. Naannoo sanatti amma namni kamiyyuu lafa hin deemu. Miilli isaa 45 haa ta'u 50 haa ta'u garmalee dhiitaannaa dhibee kanaan qabamu hamma sheeppii miilla sirrii qabatutti caammaan yeroon geeddaramaaf. Aanaa akkam keessatti hojjettaniittu? Aanaa baay'ee keessa hojjennu. Aanaa meeqa ta'a? Naannoo 30 ta'uu danda'a. Waggaa meeqa erga hojjetan? Waggaa 10 erga hojjennu. Namoota meeqa ta'a kan isinirraa haala kanaan tajaajilame? Amma akkuma lakkoofne naannoo 14,000. Gara caalaa gimbii baay'ee hojjenne nama 6,000 ta'uu danda'a. Naannoo Cankaas hojjenneera. Ijaajis amma mattu keessa baay'ee hojjenna. Jijjiirama argitaniitu hojii kana irratti? Jijjiirama isaa ji'a tokko boodee hin argama. Garuu waggaa 5 boodee maal godhu ofii kafanne nama tokko qabna kan qorannoo keenya keessa inni nama 1,000 ol gaafate waan baay'ee gaafate kana yoo ilaale dhuguma warra nu bira dhufanii hin caala. Baay'een isaanii dhiba keessa 70 jechuun danda'ama. Amma na wayyaa jedhu. Durarara ammayyuu na wayyaa waggaa 5 boodee kanaafis bu'aa qaba namanna. Akka nama 100,000 tajaajila argatanii. Biyya Amhaaraa keessa Walaayitoo keessas garuu kan dhuguu kana qabu nama dinqisiisan miliyoonii 1,600,000. Kun baay'eedha jechuudha. Kanaaf akkaan ilaale yoo karaa miidiyaa nama barsiisna akka of danda'anii baay'ee gaariidha. Guddaa galatoomaa fayyaa. Galatoomaas. Sister Crystal Arners dandeettii afaan Oromoo ishee akka haalaan gabbifattu waan ishee dandeessisee fi waa'ee seenaa goototaa dubartootaa irratti afaan Oromootiin kitaaba barreessitee xumurtee eebbisiisuuf jirtu laalchisee qabadhee kanan deebi'u. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan Miidhagsaa kamisa kaleessaa tuuta oduuf akka ibsanitti meeshaaleen barbaachisanii fi namoonni filannoo raawwachisan kanneen 6,000 ta'an buufata filannoo dhaqqabuu fi buufata hundumaatti hojiin kanneen sagalee kennan galmeessu jalqabamuusaa ibsanii
15 የሚሆኑ የማስተባበሪያ ማዕከላት አሉ። በአንዱ ማስተባበሪያ ማዕከል ዋልታሌ እtti waltaasisan 15 qabna. Waaltaa waltaasisuu tokko keessa aanaalee 2 yookaan 3tu jira. Kana raawwachiifne jirraa jedhan. Guyyaan namoota sagalee kennan galmeessu booddeetti hafee jalqabamus fooyyessuun tokkoyyuu kan hin jiraanne ta'uu kan ibsan Adde Burtukaan deemsi sagalee kennuu nagaan akka gaggeeffamuuf hojii eegumsa nagaa ga'aa ta'e gaggeeffamuu dubbatan. Guyyaan sagaleen itti kennamu duras ta'e guyyaa namoota sagalee kennan itti galmeessanis yoo ta'e sana bira darbee immoo ba'iin filannoo yeroo ibsamutti haalli jiru nagaan akka gaggeeffamuuf kanneen seera kabachiisan dabalannee dubbataa turre waan ta'eef aangawoonni federaalaa bulchiinsi naannoo godinnii fi keessumaa bulchiinsi magaalaa Hawaasaa nageenya namoota sagalee kennanis ta'e kan filannoo raawwachiisanii eeguuf ramadamanii jiru jedhan. Yeroo galmeessuu fi sagalee kennuu waan dhorkaman ilaalchisee Adde Burtukaan ennaa dubbatan በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የህግ አስፈጻሚ ወይም የታጠቁ ሰዎች መግባት እንደሌለባቸው wiirtuu sagaleen itti kennamu keessa hidhattoonni seera kabachiisan seenuu akka hin qabne raawwachiiftuu filmaataatti beeksifneerra. Kanneen seera kabachiisanittis akkasuma himneerra. Hidhataan lafa sagalee itti kennamurraa meetira 200 fagaachuu qabaa jedhan. Wiirtuun filmaataa yeroo cufamuu fi sana booda eegumsaaf itti dhiyaachuu kan danda'an ta'uu ibsanii rakkoon uumamee yoo waamamee qofa seenaa jedhaniiru. Dura filmaataa kanaaf konkolaataa mootummaa fayyadamuun akka hin danda'amne akkasumas Sidaamaa bulchiisa naannoo ta'uu mormuudhaan duulli kan gaggeesses akka hin jirre dubbataniiru. Jiraattota godinaa Sidaamaa keessaa haala amma jiru irratti yaada kannaaf kennan obbo Qarree Cawwichaa akka jedhanitti. Kaleessa ganama yeroo namaaf warakkaatti jalqabame haga ammaa katabamaa jira. Urgee marattus akkasi deemaa jira. Amma guyyaa meeqatti galmeessuun? Guyyaa 10 immoo akkasi hedaniira hin qar. Akka itti dhabeennutti guyyaa 3 immoo 4 keessa hin xumura jennee abdii qabna. Akka boordiin filannoo jedhutti nama akkamiiti kan sagalee kennuu danda'u? Namni waggaa 18 ol ta'ee hundinuu filannoo Itoophiyaa ta'ee as godina Sidaamaa keessa ji'a 6 olii as ture akkas. Godina Sidaamaa keessaa gosa Sidaamaan ala warri jiraatan jechuun gosti biraa sagalee kennuu hin danda'u? Hin danda'a, kennuu danda'a. Akka Sidaamaan bulchiisa naannoo taatee of dandeessuutti fedhiin uummataa argitan maal fakkaata? Namni baay'ee gammadee jira. Proogiraamii guyyaa 10tti jalqabanii amma guyyaa lammaffaatti haga %45 akkas katabameera yoo jedhan haga mara namni akka abdii keessa jiru dhagahuu dandeessa. Gama kaaniin immoo godinni Sidaamaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa jala akka turtu kan barbaadan jiru jedhama. Isa kana maal beektu? Kan hin beeku Sidaamni mataa ofii danda'ee gabarmentii uumachuuf horii qaba. Kan biraa ammoo abdii isaa akkuma barbaade jedhuu danda'a. Abdii Sidaamaatiin. Magaala keessa maal fa'aa argitu amma? Nagumaan katabamaa jira. Rakkoon hin jiru waan tokko eega kaleessa jalqabee haga amma katabamu akkuma godina Sidaamaatti nagumaa deemaa jira. Magaala keessa illee rakkoon hin jiru. Namni horii isaatiin akkuma amma katabaman guyyaa 12 boodaan akkuma sanii dhufanii sadi godhan sagalee kennu. Raawwachiistuu filannoo ta'uudhaan godina Sidaamaa bakka adda addaatti kanneen ramadaman keessaa Caaltuu Bashaa akkas jetti. Buufatni an irra jiru Daaraa jedhama. Gandin irra jiru immoo Saafaa qabalee duwwaa tokko. Yoomachi seente ati? Gaafa wixata. Galmeessuun uummataa haala akkamiin deemaa jira? Baay'ee bareedaadha. Haala gaariirra jirra ammayyuu. Galmeen kaleessa jalqabne kaleessa ganam. Kamis? Baay'eedha. Meeshaan waan ittiin galmeessuuf waan hundumtuu qaqqabeera? Qaqqabeera hundisaayyuu. Galmee amma gaafa 30. Filannoon immoo yoom? Gaafa 10. Amma yeroo achitti raawwachiiftuu taatee ilaaltuutti galmaa'uu irratti rakkinni quunname jira? Waan rakkinni uumame hin jiru galmaa'uu irratti. Nageenyis bareedaadha.
Bultii Qabbanaan jedhama. Godina Sidaamaa jala bakka Alattaa Cuukkoo jedhamu jira. Ganda Danguraa Qabaadoo jedhama. Wixata seenne. Hojiin galmeessuu jalqabameera. Guutummaa guutuutti jalqabameera. Har'as jechaa jirra. Attamii deemsichi uummanni dirqamee ba'amoo fedha isaan ba'amoo akkam? Uummatni haala gaariidhaan dirqamni tokko hin jiru. Fedhuma hawaasichaa waan ta'eef dirqamaan osoo hin taane jaallateema fedhii isaatiin ba'ee galmaa jira. Egaa ati raawwachiistuu taateetu iddoo sana kan jirtu waan hundumtuu akkamitti deemaa jira? Haala gaariidhaan deemaa jira. Haalli hawaasichi ittiin simatee jirus baay'ee kan namatti toludha. Sodaan nageenyaa tokko iyyuu hin jiru. Humnootiin eegumsa godhan jiru naannoo keessan? Poolisootii jiru. Sidaamaa zoonii bakka bu'anii kan jiran qaamni nageenyaa nu bira jira. Homaa yaaddoon nageenyaa hun tokko illee hin jiru. Amma guyyaa sagaleen kennamutti achuma turtu jechuudha? Amma gaafa guyyaan sagaleen kennamutti 16 galmee xumurree 10 immoo amma gaafa isaan sagalee isaanii kennatanitti bakkuma sana turre. Filannoo kanarratti akkaataa gaariidhaan akka isaan qophaa'anii jiranidha kan jiru. Haalli hawaasichaas ta'ee teessumni lafa isaanii waan hundumtu baay'ee namatti tola. Kan Sidaamaan of danda'uun qabdu jedhan si mudataniiru? Lakki mudannee amma fakkeenyaaf gandan irra jirurra goojjoo bakka bu'ee kan dhufe hin jiru. Bakka bu'aama kan shaarfeettaa jira maleessa kan isaan filachuu fedhanii bakka bu'aa kan naannoo kibbaa bakka bu'ee jirullee.